Yoyya qabadhaa jenneerra kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota televezyiinii Oromiyaa News Networkii oduu guyyaadhaatiif jenne isinii qabannee dhiyaanneerraati oduu kan isinii dhiyeessuu an Daani'eel Bariisoo Ariiriiti dura irratti matoota oduu isin himuun jalqaba. Korri gamtaa baawwa Ameerikaa kaabaa magaalaa Laakkoo Minneapolis keessatti hagayya tokko irraa hanga hagayya 2017 taa'amaa ture milkiin xumurameera. Shawaalii Aanaa Daabargaa magaalaa Mogor keessatti duulli lagannaa gabaa itti fufee akka jiru dhagamee jira. Bishaan magaalaan Finfinnee ittiin jiraataa jirtu keemikaalaa fi summiilee garaagaraatiin waan faalamee fi jiraattonni hubamaa akka jiran dhagameera. Baha Oromiyaatti araddaalee hedduu aanaa Cinaaksanii fi Mi'eessoo keessatti weerarri liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaaleetiin hoogganamu lammiilee Oromoo ammallee humnaan lafa isaanii irraa buqqisanii godaansisaa jiraachuun himameera kan jedhan matoota oduu addaatti amma oduu bal'inaa isin dhageessina. Korri gamtaa baawwa Ameerikaa kaabaa magaalaa Laakkoo Minneapolis keessatti hagayya tokko irraa hanga hagayya 2017 taa'amaa ture milkiin xumurameera. Halkan maayii kora miseensota baawwa kana irratti artistoonni Oromoo kan akka Kadir Said, Amartii Waaree, Addisuu Karrayyuu, Abdii Nuuressaa fi Muktaar Adeeroo sirba isaanii dhageessisaniirani. Dabalata oduu kanaatiif Abdul Naasir Haaja sanittu qindeesseera. Walga'iin kora gamtaa miseensota ABO kaabaa Ameerikaatii fi Kaanadaa milkiidhaan xumuramuun beekame. Walga'iin kora gamtaa miseensota ABO kaabaa Ameerikaatii fi Kaanadaa milkii gaariidhaan uummataan eebbifamee haala gaariidhaan akka xumurame gabaasni Oromiyaa News Network addeesseeti jira. Hirmaattonni walga'ii kanarratti argamanis qondaaltota gurguddoo ABO kanneen akka Jaal Odaa Xasee miseensa gumii sabaatii fi itti gaafatamaa jaarmayaa, Jaal Saamiyaa Osmaanii fi jaalleewwan biroo Ameerikaarraa jaalleewwan akka Morkata Guutuutii fi Jaal Hindiyaa Ibrahim Faan jila isaanii waliin Kaanaadarraa dhufanii akka walga'ii kanarratti hirmaatanis gabaasameeti jira. Akka gabaasa Oromiyaa News Networkitti yoo ta'e jalqaba walga'ii kanaa yaadannoo gootota bilisummaa Oromiyaatiif wareegamaniif gochuudhaan erga walga'iin jalqabamteen booda akkuma aadaa Oromoottis manguddoonni waltajjii eebaan bananii waltajjiin akka milkii Oromummaa qabattee mijuu tokkummaatiin guutamtee dhaadannoleenis mana keessaa hamileedhaan wal duraa duubaan itti fuftee gaggeeffamu munisi addeeffameeti jira. Hanumaanis Dr. Moosisaa Agaa dura taa'aan boordii Oromiyaa News Network waltajjii duraa qabatee waa'ee barbaachisummaa qabxiilee ijoo ta'anii fi gurguddoo adda addaa irratti kanneen akka haqa qabeessummaa mirga ilmaan Oromoo dubbachuun akka waaqa birattillee fudhatama qabuu fi akka waa'ee mirga Oromoo dubbachuun waa'ee amantii waliin akka waliin hin falleessine waa'ee jaarmaya cimaa qabaatanii jaarmayaan falmachuu waa'ee hidhannoo waa'ee barbaachisummaa tokkummaa waa'ee diinagdeedhaan if cimsuu irratti haala nama hawwachiisuun qabxiilee hunda takka takkaan keessa deemanii erga mari'achiisan booda manninis waan isaan dhiyeessanirraa hedduu gammadee ililbeedhaa fi ishoodhaan akka gaggeessanis ifa ta'eeti jira. Waltajjiidhuma kanarrattis Jaal Odaa Xasee miseensi gumii sabaatii fi itti gaafatamaan jaarmaya ABO waa'ee seenaa ABO'tii fi waa'ee hegeree qabsoo ilmaan Oromoo irratti fi haala mooraa qabsoo Oromoo jajjabeessuu irratti barbaadamu gadi fageenyaan ibsanii keessattuu heddummina ilmaan Oromoodhaa akkamiin humneessuun akka dandeemu yookiin immoo roga humnaatti jijjiiruun akka dandeemus haalaan ibsaniiti turan. Kana malees waa'een bilisummaa Oromoo akka bilisummaa saboota biraatiif illee faayidaa guddaa qabuu fi akka waliin tumsanii diina faccisuu irrattis faayidaa hedduu qabdu akkaan hubachiisaniiti jiran. Kanumaanis yeroo ammaan tana sochiin addi bilisummaa irra jiru haala yoomiyyuu caalaa nama hamilchiisu malee kan mataa nama gadi cabsu akka hin ta'inis fakkeenya qabatamaadhaa fi haala dhugaa irratti irkate dhiheessuudhaan ibsa
bifa gadi fageenyaatiin dhiyeessaniiti jiran. Akkanumattis waa'een qooda dubartoota Oromoo kanneen dhiiraa waliin bosona keessatti bilisummaadhaaf wareegamanii fi kanneen ammaan tanaas qabsoorratti jiran fakkeenya warra qabsoo keessa turanii fi warreen qabsoorratti seenaa boonsaa hojjetanii hufan maqaa tuttuquudhaan ibsameeti jira. Dubartoonni Oromoo yoomiyyuu caalaa arras akka roga hundaanuu qabsoo bilisummaa Oromiyaa tinnisuu irrattis adda durummaadhaan maqaan isaanii tarreeffamaa jiru waltajjiirraa haala gaariidhaan ibsameeti jira. Haaluma kanaanis mariin mana keessaa gaggeeffamte miseensonni guutuun afaan tokkoon akka sagantaan tinnisa waraana adda bilisummaa Oromoo jalqabamtu gaafatame namni hiriiraan anaatu dura gumaachaadhaan wal duraa duubaan erga gumaachaniin booda dhaadannoon addi bilisummaa Oromoo hin baduu ni jira. Addi bilisummaa Oromoo bu'uura eenyummaa ilmaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo faajjii tokkummaa ilmaan Oromooti jiru mana keessaa irra deddeebi'amee hamileedhaan akka dhaadatamaa tures himameeti jira. Gumaacha tinnisa waraana adda bilisummaa Oromootiif kanname keessaa kannamoota mana keessaa hedduu hamilchiisa keessaa gumaata mucaan xiqqaan umriin isaa waggaa 5 abbaa jala dhufee waraana adda bilisummaa Oromootiif jecha $100 qarshii abbaa biraa hayyaterraa kenneedha. Mucaan kun hagamillee xiqqaa ta'u akka waraanni bilisummaa Oromoo gaaf tokko biyya abbaasaa bilisa baasee innis bilisaan akka biyyatti deebi'u waan beekuuf akka ta'ellee gabaasni Oromiyaa News Network addeesseeti jira. Walgaya kanarrattis xalayaan miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo tokkorraa ergaadhaan dhaamsa qabattee dhufte akka miseensotaaf dubbatamtellee beekameeti jira. Xalayaan tun ergaa nuti ni jirraa dhiiga keenyaan Oromiyaan bilisoomtii tokkummaa keessanitti jabaadhaa galanna keenya bilisummaadha jettu dhaammachuun isiilleen hubatameeti jira. Dhumarrattis walgayiin kuni sirbaa fi faaruudhaan dabaalamee akka milkiidhaan xumurame gabaasni achirraa argame addeesseeti jira. Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mogor keessatti duulli lagannaa gabaa akkuma itti fufee jiraachuun dhaga'amee jira. Dabalata oduu kanaatiif Kiyyaa Mahammed. Oduu magaalaa Mogor Shawaa Lixaa Adaa Bargaarraa nu qaqqabeen magaalaa Mogor keessatti duulli lagannaa gabaa bifa nama ajaa'ibuun guyyaa 4ffaaf jabaatee itti fufee jira. Guyyaa sanbata duraa magaalaa Mogor keessatti gabaan reejjii gabaa guddaa torbanii yommuu ta'u sababa duula lagannaa gabaatiin nama miti simbirrillee magaalicha keessa osoo hin qaxxaamurin ooleera. Guyyaa kana mootummaan wayyaanee maqaa qaraxa funaanuutiin galii guddaa argachaa kan ture yoo ta'u har'a garuu duulli lagannaa gabaa madda galii wayyaanee hongessee jira. Ergamtootni wayyaanee uummata doorsanii baasuuf yaalanillee namuu gurra itti laachuu dhabuurraan abdii kutateera. Akka odeeffannoon jirutti bulchiinsi OPDO aanichaa sochiin uummataa humna keenyaa ol ta'ee jira jechuun akka abdii kutataa jiru oduma kanarraa hubachuun danda'ameera. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana keessatti aanaa Meettaa Roobii magaalaa Laga Roobii keessatti guyyaa kaleessaa yeroo uummatni lagannaa gabaa taasisaa jirutti jaleewwan wayyaanee gabaa ba'anii daldalachuuf yaalan humna qeerroo magaalichaan bitinfamanii jiru. Sababa kanaan waraanni wayyaanee dhukaasa banuun magaalattii shororkeessaa ooleera. Qabsoon Oromoo sadarkaa duuba deebi'uu hin dandeenye irra qaqqabuu isaa diinnis firris kanumarraa hubachuu ni danda'a. Oromiyaan News Networkiif ana Kiyyaa Mohammed. Bishaan magaalaan Finfinnee ittiin jiraataa jirtu keemikaalaa fi summiilee garaagaraatiin waan faalamee jiruu fi uummanni hubamaa akka jiru dhaga'amee jira. Dabalata oduu kanaa Abdulsalaam Suutettuu qindeesse. Jiraattonni magaalaa Finfinnee laggeen keemikaalaa fi summiilee warshaalee garaagaraatiin faalamaniin miidhamaa jiraachuun isaanii gabaafamee jira. Laggeen jahan naannoo Oromiyaa garagaraa irraa Finfinnee keessa qaxxaamuraa jiran kunneen summii fi keemikaala garagaraatiin faalamanii kan jiran ta'uun isaanii baramee jira. Gaazexaan Shafaq Al-Arabii jedhamu kan biyya Ingilizitti maxxanfamaa jiru itti gaafatamaa laggeen kana deebisanii misoomsuu obbo Kiristoos waabeeffachuun hagayya 2017 akka maxxansetti jiraattonni magaalaa Finfinnee laggeen summii fi keemikaala garagaraatiin faalamaniin marfamanii jiraachuu isaanii ibsee jira. Laggeen iddoo garagaraa irraa dhufuudhaan magaalaa Finfinnee keessa qaxxaamuraa jiran kana qulqulleessuuf miliyoona 40 kan isaan barbaachisu ta'uu ibsee kuni waggaa 5 dhufan kana keessatti raawwachuuf kan jiraatu ta'uu piroojeektii kana obbo Kiristoos gaazexaa kanaaf addeessee jira.
haala kana laalchisee wiirtuun beekumsa uumamaa Itoophiyaa qormaata yuunivarsiitii Finfinnee keessatti ji'a Maarchi 2017 baafteen laggeen jahan naannoo Oromiyaa irraa Finfinnee seenaa jiran hundi isaanii keemikaala warshaalee 2000tiin kan faalamanii jiran tahuu laggeen kanneenii qormaanni kun addeessee jira. Akkuma biyyattuu warshaaleen Itoophiyaan qabdu dhibbeentaa 60 magaalaa Finfinnee keessatti argamaa jira yommuu ta'u warshaaleen kunneen dhibbeentaa 90 summii fi keemikaala isaan keessaa yaa'uun laggeen kanneen faalaa jiraachuu warshoota kanneenii qormaanni kun eeree jira. Akka fakkeenyaatti dinnicha lafa hektaara 390 irraa oomishamaa jiru bishaan kana dhugaa jira waan ta'eef kibriitaa fi zinkiidhaan guutamee waan jiruuf fayyaa ilma namaa irraas miidhaa dhaqqabsiisuu akka danda'u qormaanni wiirtuu kanaan maxxanfame lafa kaa'ee jira. Wiirtuun beekumsaa fi uumaa kun qormaata laga Aqaaqee irratti gaggeesseen bishaan kun hedduu summii fi keemikaala garaagaraatiin faalamee jira waan ta'eef miidhaa oomishaa fi nama irratti illee kan fiduu danda'u ta'uu laga kana qormaanni kun saaxilee jira. Akkuma beekamu uummanni Oromoo yeroo garagaraatti warshaaleen Oromiyaa keessatti faalama haala qilleensaa fi laggeen irratti summii yaasaa jiran nurraa haa buqqa'anii jechuudhaan yeroo garagaraatti mormii dhageessisaa jiraachuun isaanii hubatamaadha. Baha Oromiyaatti araddaalee hedduu aanaalee cinaaksanii fi mi'eessoo keessatti weerarri liyyuu poolisii mootummaa naannoo Somaaleetiin hoogganamu lammiilee Oromoo ammallee humnaan lafa isaanii irraa buqqisanii godaansisaa jiraachuun himamee jira. Lola wayyaaneen maqaa liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin Oromoo irratti bante kanaan namoonni madaaniif du'anillee akka jiran dhaga'amee jira. Dabalata oduu kanaatiif akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Baha Oromiyaa lixa Harargee mi'eessootti mootummaa wayyaanee maqaa liyyuu poolisii jedhu Oromoo naannoo sanii irratti lola akka banee jiru maddeen kennaa himaneerani. Uummanni Oromoo naannawa saniillee akka waliif hin birmannee fi loltoonni mootummaa wayyaanee jidduu seenanii liyyuu poolisiif humna ta'aa akka jiran madda odeeffannoo kennaa dubbateera. Weeraraa fi lola tasaa liyyuu poolisiin raawwatteen higa odeeffannoo kana itti argannetti namni tokko wareegame namoonni 3 akka madaa'an madda odeeffannoo kennaa mi'eessorraa bilbilaan dubbisne haala jiru hundumaa akka naannotti meeraate kunooti. Ammaan kana waa tokko gaamma dura lolli guyyaa lamaaf gaggeeffamee namni tokko akka biyyaatti himamaa Oromoorraa namni madaa'ee jamee himama garuu filattu waan dhagee amma dura ragaan kan jiru garuu lolli walitti jira gaa'ii lolli walseeneetu walitti jira. Iddoon lolli kun itti gaggeeffamaa jiru eessatti maal jedhama bakkisa? Bakka naannuma meeshaarraa karaa mul'uun qaloo seenuu kana naannuma gartee meeshaarraa kurfaa hawaafaa jedhaniin kana deebi'etti namas duubaan karaa taalachaa jedhamu kanaaf akkuma kanarratti eeyyuu poolisiin bakka uummata irratti weerara banee jechuudha uummatuma xiqqatu jiru uummatuma nagaan xiqqatu irratti dhufee saamicha lafaatiif jecha ugaanni seenee laftee deenyaan saamamtu jee uummanni bakka badure jedhe dura jennaa sana irratti waraana gaa mootummaan komane shikkicha illee jedhamu irratti gaggeesseen bakka achirratti lolli irra baname. Higa ammaatti namni wareegame yookiin namni du'e meeqa geera Oromoorra? Oromoorra amma namni himamena uummata tokkootitu wareegame jamees jira qulqulleeffannee gaa nama kan jiran nama naannoo magaalaatti jira namni 3 madaa'eeti namni tokko wareegamee jira jaama. Gama isaaniirraa Oromoo wafirraa qolate. Karaa isaanii dikkaan wareegamee himamaa garuu hedduu amma dura ragaa isaa qulqulleeffattee baafanneera. Haa booda karaa siriitaa jechuun jetta baatee malee amma dura akkasitti baafanne odeeffannoon nageera keeramaa jira. Mee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fa'a achi dhaqanee araara buusneerraa jedhanii dubbatamaa ture. Dubbiin sun dhugaa miti jechuudha. Kuni kijiba Lammaa Magarsaa jechuun guutuudha Lammaa Magarsaadha. Ergama diinaa wayyaaneeti malee uummata Oromootiif osoo hin ta'in fakkeessaadha. Yeroo hedduu bakka fakkeessee nagaa buusuudha. Akkana goonaa jechuun malee waan akka hin jiru maal waan ajaa'ibu maaltu fakkaate Daani'el. Yeroo ammaa kanaa kana osoo inni daangarraa akkanaa nuti nama daangaa keenyarra maarree ofirraa dhoorkinaa araara duudumnaa maaliif jedhu amma guyyaa kana isaa jechuudha magaalaan akka guyyaa qabutaa ture. Guyyaa kanaan uummata dhawurratti waraanni sun bobba'ee dhufee uummanni kun akka hin dirmanneedhaaf sakaadhanii jechuudha waraanni magaalatti naannee waraana waan inni isaa tokko magaalaalee keessatti jira qorqichinneessaa fi poolis Oromiyaa xixiqqoota wayyaanee Tigraay malee dhaaba uummata Oromootiif bakka bu'ee dhaaba uummata Oromootiif falmuu fi uummata Oromoo naga uummata Oromoo eegusan ta'in uummata bakka dhaaba
wayyaanedhaaf bikka taa'ee wayyaanirraa diina eeguudha malee kun hafuuftuu fi hijibaadha jechuudha bakka lammaa magarsaadhaas togoggaa hunda bakka agartuu fi ummata joonjeetee akka ummanni gartee irraa diina qolanneef akka ummanni falmii mirga iliitiitiin falmanneef falmii mirga abbaa biyyummaa isin falmanneef daangeessuu fi malee ummata Oromoo fayyaduudhaaf natti fakkaatan xiqqollee jechuudha xiqqillee. Mee amma uummanni naannoo sanaa birmataa jira uummata amma weerarri raawwatame kanarratti. Hangi tokko birmataa jira haalis akkasumallee marfamee jira waraana mootummaa wayyaanee jiraanjitti argamtoota waraana mootummaa wayyaanee jiraanjitti marsanii magaalaa qabamtee jirti saboota kanarraa dhiqatee waraana qofaan qabamtee tagogamtee taa'u jirti. Kanaan durallee akka odeeffannoo qabnutti gaafuma Lammaan Magarsaa fa'achi dhufanii araara buusneerradhaa deebi'an sana ijoollee dargaggoota sirbaa turanii Oromiyaan latti kan keenya jedhaa Lammaa Magarsaayyuu ijoollee sirbaa dhiichisaa simatanii erga Lammaan Magarsaa deemeen booda ijoollee sanuu hidhanii waan jedhamu jira. Bulchitoonni naannoo saniitii fi warri naannoo shanii yookiin Somaalee kunfaa walii galanii ijoollee Lammaa Magarsaa kana simatanii hidhanii jedhanii dubbiin sun maan quba qabda? Hondugaadha kuni xiqqeettutti kanuma bakka waan akkaan hidhamni hin jiru akkanaa jedhanii namoota gartee waan keenya Oromiyaan keenya biyyi keenya waan akkana kana dubbatu hunda agarsiisa kaantii adda bakka hidhaadhaan doorsisuudhaan sodaachisuudhaan amma booda kana kiiwoona jechuun itti fufatti jira Oromiyaa keessa bakka kanaaf jecha haalaan itti fuftee jirti hara kanaan kumaa waan uummanni kun Oromoodhaaf biyyattii Oromoodhaaf jita galee irraa qabdu. Mee gabaabumatti amma dhaamsi keeti maa uummata bal'aa Oromootii fi uummata naannoo saniiti? Maal seeti an akkan jiru Oromoo tokkotti Oromoo takkatti Oromoon arraboota dhaabaa dimokiraatawaa yookaan alaabaa fi jira qabaan wayyaanii leessitee Oromoo irratti taphataa jirtu kanaaf jechuu osoo hin ta'in Oromoo wal gargaartaan hidhattee waan qabduun halkanii guyyaa baatee tokkummaadhaan wal qeequuf alaa ka'ee kan jechuun wal qeequuf wal arrabsuu fi walirratti tuuruu dhiiftee diina irratti duultee diina yeroo gabaabduu booda akka qabuuf fi Oromoon haa tokkomtu haa wal gargaartu wal bira ajjattu waliifaa birmattuun jaallalti Oromoo tattaleen amma booda gizeen teenyee wal waan nuufi saba biichuu hundaaf jecha akka sodaatti alaanallu hin jirru sodaachuu osoo hin ta'in lafaa kaanee haala dandeenyeen irratti diina irratti duulee diina sirraa kan kolchine Oromummaa keenyaa fi abbaa biyyummaa keenya deeffachuu qabnaa akka lammii lammaffatti yeroo guddaa Oromiyaa keessa jiraanne qabeenyaanis saamnee namaa gattaanee gabrummaa irratti jiraachaa ooluu osoo hin taane yeroo gabaabduudhaaf fincila owwaa Oromiyaan guutuu walii galtee dhoortee akka bilisummaa fi birmadummaa isii gonfattee abbaa biyyaa taatu jechuudhaan barbaadan akka Oromoo tokkotti. Tole dhaamsaa fi odeeffannoo naa kenniteef guddaa galatoomii horii bulii isi hordofnaatii horii buli galatoomu. Hayyee jabaadhaa isinis haalaan hordofaa nutilleen isin hordofnaati horaa bula. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa oduulee isin biraan gahaa turre tun taanumaan hobbaateeti qophiilee Oromiyaan Niws Neetworkii taafaa walii turtii dansaa jenna.